hawaasa yookaan dhaloota dorgomaa ta'e sadarkaa kamittuu dorgomee injifatuu danda'u uumuudhaaf karoora hawaasummaa keessatti qabamee hojiitti hiikamaa jira. Kana keessaa inni jalqabaa dhaloota dorgomaa fi ammayyaa ta'e keessattuu dhaloota barnootaaf teeknooloojiidhaan gahoome uumuudhaaf seektara barnootaa irratti xiyyeeffannaan guddaan kennamee hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Seektarri barnootaa seektara baay'ee guddaadha. Yoo xiqqaate barattoota miiliyoona 12 ol idileedhaan seektara keessummeessaa jiru. Hammasuma baay'inni barsiisota keenyallee lakkoofsi isaa olaanaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhaloonni ammayyaa'aan barnootaan qarame akkasumas teeknooloojiidhaan gahoome akka uumamu gochuudhaaf seektara barnootaa kanarratti xiyyeeffannee idileedhaan hojjechaa jira. Jijjiiramoonni abdachiisaanis bal'inaan argamaa jiru. Idileedhaan karoorri hojjetamu akka eegametti ta'ee immoo karaa adda ta'een hirmaannaa hawaasa keenyaa bal'aa karaa qooda fudhannaa isaa mirkaneessuu danda'uun inisheetivoonni barnoota keenya jajjabeessuu danda'an hedduu bocamanii hojiitti hiikamaatii jiru. Baruma kana qofa yoo fudhanne cabiinsa barnootaa keenya yeroo dheeraadhaaf nuqunname suphuudhaaf manneen barnootaa bu'uura boruu dakarraa jalqabnee ijaaruudhaaf hirmaannaa hawaasa keenyaatiin hojiin bal'aan hojjetamee jira. Bara kana qofa manneen barnoota bu'uura boruu hirmaannaa hawaasaatiin 2853 ijaaruuf karoorfannee hawaasni keenya gubbaadhaa hanga jalaatti maratee hooggansi qindeessee manneen barnootaa 2880 parsantii 100 ol dhaloota dakarraa rakkoo kana keessaa bahuu danda'u fi dandamachuu danda'u barnoota keenyallee sadarkaa kanatti fooyyessuu nu dandeessisu uumuudhaaf manneen barnoota hamma kanaa ijaaramanii jiru. Bajata mootummaa malee hirmaannaa hawaasaatiin qofa manneen barnootaa kana ijaaruu dandeenyee jirra. Akka waliigalaatti waggaa darbee fi waggaa bara kanaa qofaan manneen barnootaa 20,180 manneen barnoota bu'uura boruu ijaaruu dandeenyee jirra jechuudha. As keessatti daa'imman miiliyoona 2tti siqan manneen barnootaa kana keessatti galanii barnoota isaanii hordofaatii jiru. Kuni galma dhaloota dorgomaa ammayyaa teeknooloojii fi barnootaan qarame uumuudhaaf qabanne milkeessuu keessatti shoora olaanaa qaba jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Kan mana barumsa bu'uura boruu akka eegametti ta'ee mana barumsa sadarkaa tokkoffaarlee baay'inni barataa keenyaa hira daree fi barataa yoo laallu baay'ee wal caalmaa waan qabuuf kanas hirmaannaa hawaasa keenyaatiin sirreessuudhaaf bara kana manneen barnootaa 170 ijaaruudhaaf karoorfannee manneen barnoota 262 hirmaannaa hawaasaatiin ijaaruu dandeenyee jirra. Kuni parsanteejiidhaan olaalamu parsantii 100 oli. Barataan keenya daree mijataa ta'e lakkoofsa isaatiin wal simuu danda'u adeemsa baruu barsiisuudhaaf haala mijaa uumuu danda'u akka qabaachuu danda'u hojii hojjetameen manneen barnoota hamma kanaa ijaaruu danda'amee jira. Kuni qulqullina barnootaa keenya irratti shoora guddaa taphachaa jira. Kan fixate jechuu yoo baannes yeroodhaa gara yerootti baay'ina barataa dabalaa deemu wajjin lakkoofsi amma daballe kuni jijjiirama guddaa hin fida jedhameeti yaadama jechuudha. Bifa wal fakkaatuun diijitaal paarkii keessattuu dhaloota haaraa lammii haaraa amma jiru kan keessattuu dargaggoota teeknooloojiidhaan walitti madaqsuudhaaf humna teeknooloojii tisiqee teeknooloojii opereet godhee itti gargaaramuu danda'u uumuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa karaa seektara barnootaatiin karaa kilaastara hawaasummaatiin diijitaal paarkii akka inisheetiivii guddaatti karoorseet hojiitti hiikaa jira. Hira daree barataa gidduu jiru dhiphisaa deemuudhaaf bara kana manneen barnootaa keessatti daree dabalataa 29,680 ijaaruudhaaf karoorfannee manneen barnootaa keessatti daree dabalataa 23,978 parsantii 80 milkeessuu dandeenye jirra. Edaamni kanaa qulqullina barnootaa keenya fooyyessuudhaaf barnootaan lammii ga'oome teeknooloojiidhaan qarame uumna jennee galma guddaa kaawwanne sana milkeessuudhaaf akka nu gargaarutti hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Bu'aan abdachiisaanis argamaa jira jechuudha. Barataan keenya sammuudhaan qaamaan
barnoota isaa kennamu sirriitti akka hordofuu danda'u, bu'aa qabatamas akka galmeessuu danda'u, firiin yeroodhaa gara yerootti jiru kan barataa akka fooyya'aa deemu gochuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa inisheetivii guddaa hirmaannaa hawaasaatiin dabalame, hirmaannaa hawaasaatiin deeggarame bucee hojiirra oolchaa jira. Kunis nyaata barataati. Barataa qabnu miliyoona 12 keessaa barataan mana barumsa bu'uura boruutirraa jalqabee hanga kutaa 4tti jiru nyaanni akka dhiyaatuuf gochuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamee jira. As keessatti hoggansi keenya geggeessummaadhaan qooda guddaa fudhatee jira. Hawaasni keenya immoo risoorsii dhiyeessuudhaan, qabeenya dhiyeessuudhaan qooda guddaa fudhatee jira. Naannoo barsiisotaatti barsiisonni yeroo hunda akka qophaa'an, ga'umsa akka qabaatan, adeemsa baruu barsiisuu ammayyaa ta'e hordofuu akka danda'an gochuudhaaf leenjiin barsiisotaa yeroo yerootti kennamaa jira. Kuni ga'umsa barsiisotaa keenya hanga dakaatitti dabalaa jira. Kana qofaa miti qulqullina barnootaa kana dhiyeessuudhaaf qormaatileen gara garaa barsiisotaaf kennamaa jiru. Istaandardii karaa eegeen barsiisonni ga'umsa isaanii addaan baasnee waan isaan hanqatu itti guutuudhaaf yeroo gara yerootti madaalliin barsiisotaa, madaalliin ogummaa, ga'umsa ogummaa geggeeffamaa jira.